fayyadamuu ture dhumatee jira keessatti daqiiqa 5 keessatti harka laafaa wallahi gogaa keessan laafaa waan fete yoo qabatanii muuzii ta'a sin gogaa gurraachanii addeessa kanaaf na amanati godhaati laala wallahi na masakka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kam jirtan fayyaa keessanii nagaa qabdanii hedduu takka isin yaade har'a yeroo dheeraa booda wal argine jirra wallahi hedduu takka dhifamaa sababa garagaraatiin isinirraa badee jira. Har'a mootiyyuu vlogidhaan kunoo takka jedhee isin eegalee jira amma booda isinirraan badu inshallah. So hirribaa ka'ee du'aayii godhadhee guyyaa kiyya isin argisiisaa jechuudha. Namoonni du'aayii ganama yoo hirribaa ka'an hin beekne yoo jiraattan asirratti isin barreessaa dubbisaa inshallah. Akkasuma mootii warroonni amantaa biraallee amantaa keessaniin du'aayii godhadhaa gizee lafaa kaatanii akkasii inshallah amma lafaa ka'ee yoo ilaalu harki kiyya gogee fuulli kiyya gurraachatee qaamni kiyya gogee maaliif akkana of gate jedhee algaa kiyya afadhee har'a kaayyoon kiyya guddaa maalinni qaama kiyya tolchuudha gogaa kiyya waan gogaa kiyyaaf ta'u dalaguudha kana dura fayyadamaa ture hin fixe so video booda irratti isin argisiisa achi ka'ee mana tolfadhee geesse faxara kiyya hojjetadhee faxara nyaadhee achi booda mootiyyuu laala akkata nyaadhee shiroo laala inna shiroo tiyya yaadee har'a shiroo dalagee kanaaf har'a na wajjin oola gara viidiyochaatti deemna hanga dhumaatti na wajjin tura. Kana fayyadamuu ture dhumatee jira amma already mal akka angode fayyadamu daqiiqa 5 keessatti harka laafaa wallahi gogaa keessan laafaa waan fete yoo qabatanii laafataa gogaa keessan akkasuma mootiyyuu smoothie ta'a fuulli keessan akkasuma isin gogaa gurraachanii addeessa kanaaf na amanati godhaati laala wallahi na masakkartuna amma already kana keessa dhiqeetini kabira haare wajjannaa na wajjin tura. Qulqulleessee jira. So waan kana hojjechuudhaaf waan inni fayyadu tokkoffaan maal beeytanii mistira buna wallahi buna akkuma dhageettan kana dura dhaga'uu dandeettan faayidaalee buna fuula kennaaf akkasuma gogaa kennaaf faayidaalee inni qabu yoo fayyadamtan malee isinii ibsuu danda'u fayyadamtanii isinuu ragaa baatan wallahi inna hedduu faayidaa guddaa qaba akkasuma immoo buna daima kuni akkana Itoophiyaa irraa dhufe so daima kana daimilleen gogaa namaatiif akkasuma akkuma gisee nyaatan mi'aawu qaama namaatiif faayidaa qabu gogaa namaallee yoo dibatan faayidaa guddaa qaba so isarratti immoo itti aan sukkaara xiqqoo mana keessaa qaba so sukkaara itti naqaa inna loomii yoo qaamni keessan nama sensitivity ta'u jira migogaa fuula keessanii ni beekanii loomii dibatan kaisin miidhoo yookiin isin hokkisu yookiin isin didiimatoo ta'e inni fayyadamtan garuu loomii namoota an fakkeenyaaf manaaf rakkoon qabu gogaan kiyya loomii itti naqee fayyadamu fuulli kiyyas harki kiyyas fakkii marti anaaf sawaadha bareedaadha kanaaf isinillee gogaa keessan ni beektan waan ta'eef gogaa keessan loomii waan asaana jira jennaan qalbii nadimte azanani agisani walide እሺ azanani fitani jirani so እና ሎሚ ያው ቆዳ ከሰን ሊበታ ዋን ተፍ yoo feetanii fayyadamtan yoo mootiyyuu qodaa keessan homaa isiniin goone yoo fayyadamtan bareedaadha. Inna akkasii kabira mootiyyuu mana keessatti waan fakkeenyaaf waan kana yeroo baay'ee harkaalee ni fayyadama lukaalee fi qaama guutuulee ni fayyadama garuu yeroo hedduu wannan fakkeenyaaf guyyaa lama akkas godhu maaliif fuula kiyya irratti harkaa fi miila shaaworii seenuu akkasitti rigeetiin dhiqadha garuu irra caalaa fuula fayyadamu waan ta'eef face wash itti godha jechuudha ka fuula isin immoo yoo mana keessa shower gel qabaatan ani shower gel itti naqeetiin fuulatti fayyadamu waan hin barbaanne fi kana fayyadamu kanuma qaama guutuu fayyadama jechuudha namni mootiyyuu an shower gel yeroo baay'ee hafuura qaba mi hafuura urgaa'u sun fuula kiyyaaf waan naaf hin taane fi hin jaaladhullee sanif bakka sanii mootiyyuu shower manoo
feesoo shi fayyadama yoo barbaadan immoo saamuna fuulaa saamuna qaamaa kamiyyuu haa ta'u faayixanii itti dabaluu hin dandeettanii jechuudha so amma hojjechuutti deemnee akkuma argitan meeshaa keessan qopheeffadha buna baay'ee kun buna Nescafe miti buna manatti daakee akaayee manatti daakee itti naqaa jira itti naqadhe jechuudha sanbooda sukkaara daima lomi yoo barbaadan immoo shower jelly yookaan immoo face wash yookaan immoo saamuna qaamaa ta'ee saamuna fuulaa faayixanii itti naquu dandeettanii garuu an ka isin gorsu namoonni fakkeenyaa fi an كأما دلقي كنا especially كأما دلقي كنا فولة كيافيس كأما كيافيس ينفيد ما جروش يوبر بعدني كفولة كيسان ينفيد متن كوباتي في سوشي دلقا يوبر بعدن لومي تيجورا يوبر بعدن تيجورينا كأما كيسان مش أور جيلي دان كوباتي دلقا أكاسيتي بريدا مالي في نمني كودان إسا gara-gara waan ta'eef kun sensitive dha kun normal dha kun dammotu yuba kanani jechuun gara-gara waan ta'eef waan isin miidhu loomiyyoo isin fuula keessan ittiin gootan jechuudha akkasitti kanniin itti godhee walitti laaqee haala kamiin akkaan fayyadamu haala kamiin akkaan qaama kiyyarratti dibadheetiniin ergasii dammoo dhiqadhee isin argisiisa hanga dhumaatti na wajjin tura
والله كتيني هرك جينا لافسي oh my god بقى يجرمي سموزي قولي والله بريد سيارك كجائبة كانت واو 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 والله والله هركك يا كتينينا لا في سيا كتينينا بريتشي oh my god an yo gotan sini me jira me namni afani namatti murra isin godati achboda ni amantan akkamitti akka inni harka nama laafisu harka sin gogogu especially namonni mana keessatti waa dhidhiixan waa daddalaydan harka keessan tiriitu godhu qabda yookaan umrii malee sin caccabaa maal ta'a yookiin immoo yo gati keemikaaluwwan garagara saamuna uuma way dhidhiinu kun harka nu balleessa yoo akkana tiriit gootanii sanbooda waa dibdan wallahi ni bareeda harka keessan yeroo maraayuu jechuudha እና akkasii fuula kiyya irratti illee godhaa jira fuula kiyya illee akkanumatti rigee injiraan bidiree waan fuula irratti nama babbahu qoshasha fuula irraa akkasuma mootii fuula keessan laafisa baqa fayyadama laalaa sinin jedha ber wallahi an akkanumatti isinitti himurra maaliif namoonni hedduun viidiyoo dalagan wantoota kana fayyadama wantoonni akkana bareeda jedhan mi garuu yeroo dheeraa booda riizaltii isaa agartan mi kana garuu yeroo masan fayyadamtanii yoo masan riizaltii argitan yeroo baay'ee yoo deddeebitanii gootan immoo qodaan qaama keessanii harka keessan fuula keessan luka keessanii daranuu bareeda isinti tolaa deema isiniyyuu dhiistan takka argitan jennaan እና kanaafi fuula keessan irratti godha luka keessan illee rigaa harka qaama keessan guutuu rigaa sanbooda ni argitan ni masakkartan inshallah akkasii fuula kiyya illee dhiqadheetumaan akkamitti akkaan dhiqadhulleen dhiqadheetanitti deebi'aa na wajjin tura oh my gosh fuula kiyya gogootanii walitti deemna akkamitti akka inni laafee isinii himuu hin danda'u wallaahi na hedduu takka smoothie godhe baqa na laafise fuula kiyyanna hedduu takka jaaladhe wallahi na so godhatee fayyadamaati lana mana keessatti hedduu takka bareedadha harka kiyya na sinittaatalu kanaafi warroonni haa chaanalii kanaaf haareetaatan channel ko subscribe godha maatii ta'a gaaffii qabdan comment jalatti naakaa akkasuma immoo viidiyoowwan isin akka dalagnu barbaadan yoo jiraate comment jalatti nu kaahaa hedduu galatoomaa wallahi waan kana fayyadama please maaliif faayidaa isaanatu beeka wallahi hedduu kana fayyadee isinillee fayyadama akkasii haga yeroo jedhamu walitti deemna nagaan nafira wassalamu alaikum wa rahmatullahi bye